waan haaraan hin jiru. Gaafa Minilik Arsii weerarus waraanni Oromoon baay'eetu keessa buute. Waan haaraan maaltu ta'e? Sistemii sanatu sirna sanatu lola malee nama dhuunfaatu akka Oromootti ka'ee ani Oromoon loluu qaba jedhee dhaqee lolaa jira miti. Sistemii biltsiginnaatu sirna biltsiginnaatu Oromoo lolaa jira malee Oromootu Oromoo lolaa jira miti. Mootummaa Itoophiyaa kan nafxanyootaan hoogganamutu Oromoo irratti lola labse. Qusee dinagdee hafte Goorgis bara Oromoodha. Gobanaa Daachee Oromoodha. Hasan Dhaammeetiin gabaa Kamisee keessatti fannise bara Jeneraal Abbabee Gammadaati. Si galee? Ijoolleen Oromoo bari bara 27 akka baalaatti kaarcaan bara OPD'dhaan. Amma waan haaraa waan ta'e humtu hin jiru. Irra deddeebiin Koloneel Gammachuu kan kaasu keessaa tokko dhimma filannoo biyyaalessaa bara kana geggeeffamuuf tureeti. Waa'een dhugaa Oromoo kan isa quuqu Koloneel Gammachuun Oromoon haga dhugaasaatti deebi'utti nagaan hin jiru jechuun lallabaa ture.